Yooyaa akkam fayyuma nageenyi badhaadha. Har'a dhaamsa gabaabduu waa'ee dhibee long covid jedhamu wal yaadachiisuuf deemna. Long covid jechuun maal jechuudha? Long covidiin dhibee covidiidhaan qabamanii mallattoon sun torbaan 4 ol yookaan namarratti turtaate long covid jedhama. Isa keessa fakkeenyaaf mallattooleen namarratti mul'atan hedduutu jira. Jalqaba dadhabbii qaamaa nafi nama dadhabu, hojii duraan hojjetan hojjechuu dadhabu, mallattoolee akka oowwa qaamaa yookiin ammoo kan dhoonnam qabachuu, qufa'uu, lapheen nam dhukkubuu, hafuura baafachuu dadhabuu yookiin ammoo dhahatii onnee cimuu, kabiraa dhukkubbii mataa namarraan mul'achuu, kaan ammoo qulqulleessanii yaaduu dhiisuu, hirriiba akka gaariitti argachuu dhabuu, hirriiba durii yoo rafan akka gaariitti rafanii lafti namaa maruu yookiin ammoo isa diizinas jedhamu sun dhibee akka depression yookaan yaaddoon nama guddatte anxiety, dafanii aaruu yookiin dafanii dallanuu, nama teessisu yookaan daarii akka jedhamu sun dhukkubbii garaa yookaan garaan nama dhukkubuu yookiin ammoo akka miidhaan yookaan joint painiin namarratti mul'achuu. Dhibeen kun yookaan mallattooleen kun hundinuu namarratti mul'ata jechuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf mallattoo dhukkubbii mataa qofa ta'uu ni danda'a. Kan duraan namni hin qabne eegi covid fuudhaniin boodatti ji'a takkaan ol yoo dhukkubbiin mataa kun kan namatti deebi'u taate wanni namni shakkee laallamuu qabu dhibee long covid jedhamu kan jechuudha. Kanaafuu mallattoo namni maqaa dhoofnu kun hundinuu nam tokko irraa mul'achuu hin qabu. Namni tokko long covid qabaa jechuudha. Dhibeen long covid nama covid hin qaban hundaayyuu xiqqaallee guddaallee irratti ni mul'ata. Garuu irra caala nama talaalli covid hin fudhatin irratti mul'ata jedhaniiti kan gabaasaa jiranii. Nama lama yoo bira qabdan nam talaalli covid fudhatee kan hin fudhatin yoo bira qabdan lachuu yoo dhibee covidiidhaan qabame yeroo tokkotti irra caala namni dhibee talaalli kan hin fudhatin talaalli covid hin fudhatin dhibee long covid jedhamu kanaadhaaf ni saaxilamaa jedhameeti kan yaadamu. Akkasumas ammoo namoonni dhibee biraa qaban fakkeenyaaf dhibee akka kaleefaa, dhibee onneefaa, dhibee sukkaaraa ta'uu ni mala, dhibee neervii ta'uu ni mala. Namoonni dhibee akkasii kan qabanillee irratti irra caalaadhaan yookaan dhibee long covid kanaadhaan ni saaxilamanii waan jedhutti jira. Akkasumas namni dhukkubee hospitaala keessa yoo ciise fakkeenyaaf covidiidhaan namni lama qabame namni tokko hospitaalatti admiitii ta'ee kan ciisee fi kan hin ciise yoo bira qabdan nama ciise nama hospitaala seenee achitti yaalame san irratti carraan long covidiin mul'atu guddaa akka ta'edha kan researchiin mul'isaa jiru. So garuu wanni dhaamsi guddaan nu har'a asirratti dabarsuu barbaannu maali? Hin dhageenye nama hedduu ani haga covid ta'ee maali hin beekani garuu haga ji'a 2 ji'a 3 hin dadhabaa akka duraanii ijoollee kee waliin taphachuu hin danda'u yookiin ammoo akka duraanii ka'ee dalagachuu danda'uutti hin jiru. Maal akka na dhibe hin beeku garuu humna hin qabu, fedhii homaatu hin qabu. Akkasumatti nafi na dadhabee ofirrumaa manuma keessa ofirra taa'ee oolaa namni jedhu hedduutti jira. Dhagahaallee jirra mana yaalatti illee nama kennallee kan ta'e nama hedduu irratti hin dhageenna. Kanaafuu wanti godhamuu qabu mana yaalaa deemanii yoo namni mallattoo akkasii ofirraatti shakkanii kan yeroo hedduu mataan ture isin dhukkubnu kasi dhukkubtaate oowwii qaba kan qandho kan durii hin qabnu qaama hedduu sitti deebitee dhufti taate deemanii ilaallamu. Guyyaa mana yaalaa deemtanii ilaallamtan hakima keessan bira informationii at least qabattanii yoo deemtan fakkeenyaaf dawaan isa nama fudhachuu jirtan ni jira. Dhibeen kun yookaan mallattoon kun yoomii jalqabeeti kan ofirratti arguu jalqabdan waan kan barreeffatanii deemuun hakimi keessanillee wal haasa'uudhaaf hedduu isin gargaara. Rakkoo maal akka ta'ellee dafanii bira qabuufis nama gargaara. Kanaan dur covidiin isin qabee jiru isin hin qabne sunillee information sun yookaan isin qabamoo yoomi isin qabe torbaan 2 durmoo ji'a 2 durmoo ganna takkaan dura talaalli covidii fudhattanii jirtanii moo fudhan waan information akkasii kanallee waan nama gaafataniif osoo information akkasii kan sassaabattanii qabattanii hakima keessan bira deemtan akka gaarii wal haasa'uu dandeettan. Wanni biraa dhibeen kun long covid jechuun fakkeen akkuma dhibee biraati fakkeenyaaf akka dhibee onnee yoo taate yookaan dhibee sukkaaraa yoo taate high blood pressure akkuma jedhan kan long covidiinis amma dhibee uumuu danda'etti
akka takkatti diagnoosii ta'a. Garuu wanni isa dhibee biraarraa adda isa godhu mallattoo irratti hundaa'anii hakiimaadhaan walaasan akkasiin diagnoosii sun gubbaa dhaqqaban malee teestii tokko kan dhiiga si fuudhanii atiin long covid qabda jechuun ammatti hin danda'amu. Wanni dhibee long covid kun hagammaa dhibbaatti wanni clearly ta'ee beekamu hin jiru. CDCnis irratti research hedduu geggeessaa jira. Garuu dhibeen kun hedduu namarratti disable nan godhaa jirti, nama dadhabsaa jirti. Namni hedduun long covid irraa ka'e hojii dhiisaa jiranii, hojii irraa manatti hafaa jiranii yookiin immoo yeroo dheeraa koolsikkii dhahaa jiranii. Kanaafuu dhibeen long covid kun akka disability tokkotti akka American Disability Act keessatti long covidiin galmaa'ee jira. Kan jechuun maali? Yoo dalagaa hojjechuu dandeettan nama hojjechuu hin dandeenye. Lafumaa ka'anii as long covid waan qabduuf disability argattaa jechuu kiyyaa miti. Namni long covid qabu hundinuu disability argata yookaan SSI argataallee jechaallee hin jiru. Garuu dhibeen kun severitynis walirra caalti. Namni hundinuu kan long covid qabu mallattoo gosa tokkoon qaba, mallattoo adda addaa qaba. Nam tokko irratti hin cimti, nam tokko irratti ammoo hin laafti. Akkuma dhibeen kun namarratti cimaa deemtuun sun warra social security itti murteessa kan hakima keessa wajjin ta'uudhaan garuu wanni ergaan guddoon nu dabarsuu dandeenyu mallattoolee akkasii ofirraatti argitan yookaan isin irratti turti taate mayyaala deema hakima keessanii wal haasa'a. Talaalli ammoo covid kanaan dura namni hin fudhatin illee jiraate fudhachuun hedduu faayidaa qaba. Akkuma jalqaba irra jiran namni talaalli fudhateef kan talaalli hin fudhatin yoo wal bira qaban ilaalan dhibeen long covid kun yeroo hedduu nama talaalli hin fudhatin irratti ni mul'atti. Kanaafuu talaalli fudhachuudhaan dhibee kan ofirraa hambisuu hin danda'an. Karaan tokkochi long covid ofirraa dhowwaniin akka dhibeen kun nama hin qabanne tolchuu qofa.